Ministeerri muummee Abiy Ahmed obbo Taayyee Danda'a aangorraa kaasuu isaanii obbo Taayyeen BBCtti himan. Xalayaan obbo Taayyeen qoodanii fi akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee bultii tokko bara 2016 jechuun isaarra waajjira ministeera muummee irraa barraa'een turtii waggoota 2 fi 6 booda ministeera deetaa ministeera nagaa irraa kaafamuu ibseera. Sababii aangorraa ka'uu isaanii garuu xalayaa qoodame irratti hin ibsamne. Murteen kun erga keessumaa gidduu kana obbo Taayyeen mootummaa keessa jiran akka hanqeeqaa turan booda dhagahame. Waggoota 5 dura ministeerri muummee Abiy Ahmed aangootti dhufu booda kan gara hooggansaatti dhufan obbo Taayyeen guyyaa dilbata kaleessaas mootummaa qeeqanii barreessanii turan. Paartileen siyaasaa hiriira Finfinneetti raayyaan ittisa biyyaa akka naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa baafamu gaafatu gaggeessuuf turan mootummaan dhoowwachuusaa mormaniiru. Mootummaan hiriirri kun kan nagaa miti hookkara uumuuf yaadaniiti jechuun kanneen qindeessan shororkaan himachuun hidhuu ibsee ture. Obbo Taayyeen maaliif aangoorraan kaafamee jedhu gaaffii jalqaba dhiyeesseefidha. Lakki sababni waanuma amma araara jenne malee wanni biraa maaltu jira? Gaafa waraana deeggarru dinqisiifatamaatuma ture. Uummanni araaramuu wal fidnee jennaanuma dhukkube. Kanaaf amma isin barreessaa turtan arganiiti moo addatti si waamanii sin gaafataniiru? Lakki waan ayyaamne waliin agarree jiran. Xalayaadhuma waajjiratti isin dhufe jechuudha akkasii. Tole. Amma isin kana dura sochii garaagaraa keessa turtanii erga ministeera muummee Abiy Ahmed aangootti dhufan booda gara aangootti kan dhuftanii si'achi maal gochuudhaaf adeemsi keessan yookiin immoo kaayyoon keessan maal ta'a? Isa ilaalla bullee ilaalla kun amma jarjaraan waan murruu miti innoo bullee ilaalla waan kaleessa deemaa turres eessatti maaltu tolee maaltu badeen jedhu gamaggamneeti deemna. Barreeffama keessan keessatti ministeera muummee Abiy jabeessanii qeeqxan jecha aramanii dhus dubbachuu barreessuu keessanii argee tarii maarraa madde kun? Dhuguma lakki kun naatoo namaaf hin qabani otoo ilmi namaa du'ee bineensi nyaatu waan paarkii haasaani otoo namni waan nyaatu hin qabne otoo namni beelaan du'aa jiru birrii amma gahuun masaraa ijaarani ammoo gaafa waraanni haa geggeeffamu jedhamu omaanuun hin jenne obboleeyyan araaramanii uummanni keenya waliin ajjeesiin jennaani aangorraa na kaasani kun aramanummaa malee waan biraa ta'uu hin danda'u. Tarii amma dubbii keessaniin seeratti gaafatamuu danda'a jettanii yaaddu? Maal rakkoo maal qabaree kun seerri eessa jira seeratti gaafatamnu numaan gaafatamna hoo gaafatamne saniif immoo qophii. Duratti waa'ee paarkii naan jettan paarkii isaa masaraa mootummaa haaraa ijaaramaa jiru sanaa? Wanni kun akka dhufuu danda'u wayii akeektanii qophaa'aa turtan moo akka tasaatti aangorraa na kaasan jettanii yaaddu sin? Lakki kanaa olittuu qophii qabna nuyi kanaa qofa miti. Kanaafuu amma aangorraa ka'uun keessan waan eegaa turtanidha malee waan haaraa miti. Raajiin qabu. Erga isin argadhee amma akka nama akkamii yaadatamuudha barbaaddu isin akka nama siyaasaa tokkotti? Rakkoon hin jiru san tolchinee jira. Maalaaf isin gaafadhee amma isin mootummaadhuma keessa teessanii mootummaa qeeqaa turtanii waan akkasii kun kana dura hin baramne tarii baramuu dhabuunsaa kanatti nageesse balaa kanaaf na saaxileettanii yaaddu? Lakki sanii natti hin fakkaatu. Bilisummaan yaadaa qajeeltoo paartii keenyati. Innaa qajeeltoo saniin faallaa dhufuun. Ani amaneetumani qajeeltoo sana amaneetumani dubbachaa ture akkana. Kanaaf adeemsi ministeera muummee adeemaa jiran waan kitaaba san irratti barreessan faallaadha jechaartu? Wanni kitaaba san irratti barreessan tokkichi iyyuu isa bira hin jiru. Inni waan biraati jiruun isa. Akkamiin akkas jettan isin? Waan godhaa jiran argine kaa jaalala gaafa dura jalqabnu quban qabdan isin jaalala jennee dhiifama jennee nageenya jennee amma immoo yoo laaltan Itoophiyaa bakka hunda waraana jira uummanni gaafas wal jaalattu baay'ee nama wal jibbee jira kanarraa kaanee maala keegnaree kana malee. Amma obbo Taayyeen paartii siyaasaa mormituu yookiin immoo morkataa seenuu danda'u innee dubbachuu dandeenya si'achi jechuu kiyya. Kana sitti mee jira barii kana ganaan laala. Itti teessanitti yaaddu. Bakka. Tole hayyee guddaa galatuma obbo Taayyee. Himannaa akkasumas dubbii obbo Taayyeen dhiyeessan irratti ammatti waajjira ministeera muummee akkasumas immoo paartii isaaniirraa wanti jedhamee hin jiru. Lamaan mari'achuuf walii galan jedhamee waraanni deebi'ee Sudaan keessatti hammaachuun gabaafame. Walgahii Igaar xumura torban darbee Jibuutii keessatti taasifame irratti waraanni Sudaanii fi humni addaa biyyatti fuulaa fuulatti wal arganii mari'achuuf walii galuun isaanii ibsamee ture. Haa ta'u malee waraanni Sudaan kanatti waliin galle jedheera ibsa boodana baaseen. Magaalaa Kaartum keessatti haalillaa konkolaattota gargaarsa namoomaa irratti raawwateen lubbuun namoota lamaa darbuu immoo koreen qaxxaamura diimaa idil addunyaa ibseera. Osoo mallattoon dhaabbatichaa ifatti mul'atu beekaa raawwatees jedheera. Hamzaa Hussein gabaasa qaba. Yaa'iin dhaabbata walta'iinsa misooma biyyoota baha Afrikaa Igaad guyyaa sanbataa Jibuutii keessatti taasifameera. Yaa'ii ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dabalatee dureewwan kaan hirmaatan kanarratti dhimmoota ijoo irratti mari'atame keessaa tokko dhimma Sudaan. Dureewwan baha Afrikaa bakka buutota waraana Sudaanii fi humna addaa Sudaan qofaa dubbisuun isaanii ibsameera. Maricha booda ibsa baheen waraanni Sudaanii fi humni addaa Sudaan ulaagaa tokko malee dhukaasa dhaabuu fi
fuulaaf fuulatti dhufanii marii siyaasaa taasisuuf waliigaluu isaaniitu ibsamee ture. Haa ta'u malee waraanni Sudaan ibsa baaseen dhimma kanaan akka waliin galle ibse. Waraanni Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin hoogganamu ibsa baaseen ibsi IGAD baasee bu'aa marichaa hin ibsu jedheera. Sudaan keessa dhukaasi dhaabbatee rakkoon mariin akka furamu yaaliin irra deddeebiin kan dura taasifame ija hin godhan. Kana gidduutti lammiileen biyyattii balaa guddaaf saaxilamaniiru. Erguma qaamoleen lamaan marii gochuuf waliigalan jedhamee booda konkolaattonni gargaarsa namoomaa irratti bobba'an haleelamuun ibsameera. Koreen waldaa qaxxaamura diimaa idil addunyaa magaalaa guddoo biyyattii Kaartuum keessatti konkolaattota deeggarsa namoomaa baatan irratti haleellaa raawwatameen namoonni 2 du'uu fi 7 biroo madaa'uu ibseera. Konkolaattonni mallattoo dhaabbatichaa qaban haleelamuu isaatiin guddoo gadduu dhaabbatichi ibse. Kunneen lammiilee nagaa balaa keessaa fuudhanii bakka nagaan jiru geessuuf kaasosso'aa turan ta'uu ibseera. Akka dhaabbatichi ibsetti konkolaattonni kunneen akka sosso'an eeyyama waraana Sudaanii fi humna addaa qabu. Waraanni Sudaan ibsa baaseen garuu ICRC himate. Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi Jeneraal Mohammad Hamdaan Dagaloo yeroo ammaa wal lolaa jiran kana dura waliin ta'anii fonqolcha mootummaa kan raawwatan. Fonqolchi isaan yeroos raawwatan Sudaan dimokiraasiitti akka hin ceene danqeera. Eega wal dhabanii ammoo biyyattii to'achuuf waraana eegalaniin miidhaa guddaatu gahe. Waraanni biyyattii keessatti erga eegalee baatii 8 ta'ee lubbuu lammiilee kuma hedduu galaafateera. Miliyoona 6 ol ammoo qe'ee irraa buqqiseera. Sudaan keessatti nagaa buusuuf carraaqqiin kana dura taasifamaa ture bu'aa hin argamsiifne. Qaamolee waraana keessa jiraniin yakki waraanaa raawwatameera jechuun torban darbe Ameerikaan ibsuun ni yaadatama. Yoo bootaayii waliin taasifnee dhageessu boodarra jechuu kiyya barattoonni yuunivarsiitii 2 suuraa Suukoof jedhanii bishaan seenanii lubbuun isaanii darbe. Barattoonni kun barattoota injiinaringii waggaa 3ffaa yuunivarsiitii Walaayittaa Soddooti. Balaan kun naannoo kibbaa aanaa Abaalaa Abaayaa laga Hammeessaa jedhamu keessatti mudatutu ibsame. Balaan kun sanbata dheengaddaa erga mudatee booda reeffi ogeeyyii bishaan daakan Finfinneerraa dhufanii baafamu dubbii himaan yuunivarsiitichaa obbo Wubishat Ermiyaas BBCtti himaniiru. ከሚመለከታቸው የዞኑ አስተዳደር አካላት ጋር እንዲሁም ደግሞ አዲስ አበባ ከሚገኘው የእሳት አደጋና ስጋት ስራ qaamolee godina Walaayittaa dhimmichi isaan ilaallatu waliin ta'uu fi komishinii sodaa balaa Finfinneetti ergamu waliin ta'uun deeggarsa gaafanneen tumsi taasifamee sadaasa bultii 29 bara 2016 reenfi barattoota 2 bishaan keessaa ba'eera. Yuunivarsiitiin reenfa barattoota gara maatiitti ergeera. Barattoonni 2 dargaggootadha. Inni tokko Habtaamuu Andu'aalam jedhama. Inni lammaffaa immoo Darajjee Bojaa jedhama. Lamaanuu barattoota injiinaringii bishaaniiti. Bishaan keessa seenanii du'uu isaaniitti kan mirkaneessine. Lagichi yuunivarsiitii irraa fagoo miti. Magaalaa Sooddoo irraa kiiloomeetira 12 fagaatee argama. Yeroo baay'ee barattoonni bashannanaafis ta'ee barnoota dirreef haroo namtolchee Gibee dhaqanii daawwatu. Lagi balaan itti dhaqqabe garuu hammana kan barattoonni dhaqanii daawwachuuf filatan miti jechuu dandeenya. Komishinii poolisii kibbaarraa kan dubbisne Inspektar Itoophiyaa Wandimmoo akkaataa balaan dhaqqabe akkanaan ibsu. ተማሪዎቹ በሰዓቱ አባያ የሄዱት barattoonni gara Abaayaa kan deeman qorannoo gaggeessuuf ture. Osoo qorannoo gaggeessaa jiranii bakka dhaabbatanitti suuraa ka'uuf osoo jedhanii mucucaataniiti bishaan keessatti kan dhidhiman. Hiriyoonni isaanii isaan waliin gara laga kanaa deemanii turan. Qorannoof malee bashannanaaf deemanii miti kan bishaan seenan. Bakki dhaloota barattoota du'anii aanichumadha. Barataa qofa osoo hin taane dargaggoonnis ta'ee namni kamuu bishaan biratti of eeggachuu qabu. ማንኛውም ሰው ራሱን መጠንቀቅ መቻል አለበት. Kana waggaa haaraa kan kabajatanii fi ija tokko jedhanii kan jalqaban muddee keessa akka saba aarriitti waggaan ji'a jalqabaa guyyaa jalqabaa irratti guyyaan ayyaana haala ho'aateen kabajamu kun diishtaagiinaa jedhama. Waayilli keenya BBC Afaan Amaaraa Mintasnoota Shoomaatti gaafatamaa kominikeeshinii godinichaa obbo Taammiraa Tasfaayee waa'ee ayyaanichaa gaafateera. Walakkeessa ji'a sadaasaa irraa eegalee sadarkaa maatiitti duudhaa hawaasichaan ayyaaneffatamuu eegala. Sana booda ollaa waliigalatti immoo akka godinaatti magaalaa Jigaatti kabajama. Sadarkaa maatiitti yeroo kabajamu miseensi maatii tokko tokkoon bu'aa dadhabbii isaanii waggaa guutuu daldalanii midhaan facaasanii argatan yeroo itti sassaabani. Waggaa guutuu dafqanii kan facaasan ga'uu isaatiif yeroo itti galateeffatanidha. Bu'aa dafqa isaanii yeroo itti walii qoodan. Ayyaana kanarratti wal gargaaruun duudhaa baramaadha. Namni tattaaffiinsaa waggaa guutuu milkaa'ee fi bu'aa irraa afuu argate nama dadhabaa namoota milkoofne gargaara. Kan biraa immoo duudhaa araaraati. Namni sadaasa keessa walitti mufate otoon araaramiin ayyaana dishtaaginaan kabaju. Sirni aadaa kun akka araaraman ni dirqisiisa. Sababii kanaaf namni dhuunfaadhaan wal dhabe ni araarama. Hawaasa keessas gadoo fi wal dhabbiin yoo jiraate sirna araaraatu gaggeeffama. Duudhaan biraa immoo sirna qulqullinaa fi miidhaginaa wanta ayyaanichi ittiin beekamu. Walakkeessa ji'a sadaasaa kaasee warri arrii naannoo isaanii qulqulleessu. Mana isaanii halluu garaagaraan miidhagsu. Akka nama sirna galateeffannaa qabu tokkotti ni miidhagfatu. Huccuu miiccatu. Sana booda ollaan ni waamama.
kun immoo barri moofaan darbee haaraan dhufeeraa hiika jedhu qaba. አሮጌው አልፏል እነሆ አዲስ ሆኗል. Diistaagiinaan sababa baatii muddee keessa kabajamuuf obbo Taamiraat akkas jedhu. እንግዲህ አንደኛው ምክንያት Sabni Harrii walakkeessa ji'a sadaasaarraa kaasanii oomisha qonnaa isaanii sassaabbatu. Waqtii kanarraa eegaluun midhaanii fi kuduraan bilchaatee sassaabamuuf qaqqaba. Waqtii quufaa fi midhaan itti sassaabamudha. Walakkeessa ji'a sadaasaatii kaasanii midhaan sassaaban itti gargaaramuu yeroo jalqaban kana loonga jedhanii waamu. Waqtii kanatti midhaan sassaabanii boqotu. Hawaasni Harrii waqtii 4 qaba. Ji'oota 12tu dhahaa Harrii keessa jira. Lakkoobsi baraa ji'a muddeerraa eegala. Akka lakkoobsa hawaasichaatti dhahaan sirriin yoo ji'a muddeerraa eegalame qofaadha. Jiini 6 fi 7ffaan sirriitti walittaanee kan dhufu yoo fulbaanarraa kaafamee lakkaa'ame otoo hin taane yoo muddeerraa kaafamee lakkaa'amedha.